humnoonni Puutlaand buufata waraanaa mootummaa federaalaa Soomaaliyaa to'achuu beeksisan. Yeroo walitti bu'iinsi mootummaa federaalaa Soomaaliyaa fi akka biyya walabaatti kan ilaaltu Puutlaand gidduutti deebi'ee hammaachaa jiru kanatti humnoonni Puutlaand kaleessa magaalaa Galkaayoo keessatti humnoota mootummaa federaalaa irratti haleellaa raawwataniin magaalaa Bosaasoo keessatti buufata waraanaa humna nageenyaa kan Puutlaand kan mootummaa federaalaa Soomaaliyaa jalatti hundeeffame to'achuu isaanii beeksisanii jiru. Pireezidaantiin Puutlaand Ziyaad Abdullah guyyaa roobii magaalaa bulchiinsa naannichaa Giroowee keessatti ibsa gaazexeessootaaf kennaniin haleellaan Galkaayoo keessatti raawwatame kuni namoota mootummaa Puutlaand mormaniif dhaamsa ifaa dabarsuuf kan karoorfamee fi tarkaanfii nageenyaa fi qophii ta'uu eeranii jiru. Walitti bu'iinsa roobii dabree kan gaggeeffame waggaa ta'uu meeshaalee waraanaa ciccimoo fayyadamuun dhukaasni cimaanis gaggeeffamaa akka ture hima. Sababa kanaan lammiileen nagaa qe'ee isaanii irraa buqqa'uu fi namoonni miidhamuu isaaniitis gabaasanii jiru. Walitti bu'iinsa kana keessatti humnoonni Puutlaand buufata waraanaa Bosaasoo keessatti argamu kan gareen humna nageenya Puutlaand NPSF jedhamu qabatee turee fi mootummaa federaalaa Soomaaliyaa jalatti hundeeffame guutumatti to'annoo isaanii jala galchuu ibsan. Puutlaand akka ibsetti humnoonni isii buufata waraanaa Bosaasoo keessatti argamu kan garee mootummaa federaalaatiin deeggaramu qabatee turees guutumatti to'achuu danda'anii jiru. Akka miidiyaan naannichaa Giroowee Onlaayin gabaasetti tarkaanfii Galkaayoo keessatti fudhatameen namoonni shakkaman 101 to'annoo jala ooluun akkasumas namoonni 60 kan madaawan qabamuu isaaniitiis ibsee jira. Mootummaan Puutlaand ibsa arra baaseen meeshaalee waraanaa, rasaasa konkolaataa waraanaa fi qabeenya waraanaa biroo hedduu harkatti galfachuus himee jira. Qabeenyota to'ataman keessaa uffata poolisii fi kophee waraanaa kan keessatti argaman hoggaa ta'u, kunis Puutlaand qabeenya kun deeggarsa mootummaa Chaayinaa poolisii Soomaaliyaatiif taasise ta'uu hime. Qondaaltonni Puutlaand mootummaa federaalaa Soomaaliyaa daandii galmuudug meeshaalee waraanaa keessa akka dabru haala mijeessuun humnoota Puutlaand ala jiran hidhachiisuuf yaalaa jira jechuun himee jira. Waldhabdeen kun caalatti hammaachuun isaa fe'umsa meeshaa waraanaa falmisiisaa bulchiinsa Galmuudug jalatti kutaa kibba Galkaayootti eega gahee booda ta'uu ibsee jira. Pireezidaanti Deeniin humnoonni Puutlaand nageenya naannichaa mirkaneessuu isaanii ibsuun gareewwan hidhatan mootummaa Puutlaandiin alatti socho'an kamiyyuu Puutlaand keessatti akka hin jiraanne akeekkachiisee jira. Walitti bu'iinsa kana keessattis Jubaalaand deeggarsa Puutlaandiif qabdu ifatti ibsitee jirti. Bulchiinsi Galmuudug immoo gantoonni siyaasaa naannichaa walitti bu'iinsa kanarraa bilisa akka ta'an yaamicha dhiheessiteefii jirti.